kabajamoo ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtan maraaf duraan dursa nagaan keenya CBB bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Ilmaan Oromoo erga cunqursaa Empire Itoophiyaa jalatti kufee kaasee du'is irraa hin dhaabbanne. Akkasumas Oromoonnis falmachuu hin dhiifne. Adda bilisummaa Oromoo jalatti Oromoon ijaaramee wareegama ilmaan Oromoo qaqqaaliin kumaatamaan irratti dhuman bu'aa argamsiise qaba. Oromoo badiirraa baraaree jireenyatti fidee jira. Oromoo fi Oromiyaa addunyaatti beeksiseera. Afaan Oromoo akka Oromoon ittiin barreessu, hojjetuu fi baratu godheera. Akkasumas aadaa isaatti akka inni boonu taasisee jira. Haa ta'uyyuu malee ammayyuu bilisa ta'ee mirga ofii murteeffachuu akka hin dandeenyeef gabrummaa isaa durii sanatti Oromoo deebisuuf akka bosonuutti ilmaan Oromoo adamfamanii ajjeefamuu itti fufee jira. Gadadoo fi ajjeechaa kana xumura itti goonee akka Oromoon bilisa ta'ee mirga mataa isaa ofii murteeffatu gochuuf ilmaan Oromoo hundi keessattuu hayyoonni gudeeda saba kanaa keessaa ba'an yeroon isaan galgalaa ganama hojjetanii cunqursaa kana hundeen buqqistanii saba keessan galii isaa kan seerri addunyaa fi uumaan waaqaa jaallatuun geessan yeroon isaa ammaam. Kanaaf chaanaliin Booranaa Baarentuu marii hayyoota torbanitti guyyaa tokko hayyoota addunyaa kanarra jiran waamee mariisisuuf waltajjii qopheeffatee jira. Kanaaf uummanni keenya keessattuu hayyoonni yoo dandeessan marii kanarratti hirmaadhaa. Yoo dadhabdanis toora YouTube fi Facebook keenyaattiin hordofuun yaada keessan akka nuuf laattan kabajaan isin affeerra. Bilisummaan uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo hundaaf chaanalii Booranaaf Baarentuu amajjii 21 bara 2025.